kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota keenya akkam jirtanii nagaa keessanii baga nagaa fayyaa taatan isiniin jecha egaa har'a immoo nama haaraa tokko qabadhee isin dhufeen jira. Namni haaraan kunis ollaa hiriyaa waan hunda jechuudha. Kanaafuu yeroo baay'ee viidiyoo natti hojjettu nama dabbara warri jettanii viidiyoo babbareeda nama wajjin qabadhee isin dhufuu waanan barbaaduufi egaa obboleettii koo gama keessan fideen jira. Maqaa yuutuubii isaanii Kaasaawun Enda Burtee jedha. Sabiskiraayibii, sheerii, laayikii gochuu fi hin dagatinaayi isiniin jedha hordoftoonni kiyya warri taatanii isiniin jedha. Gamanumaan gara keessummaa kiyya guyyaa irraa qabadhee dhufeetti isin dabarsee mee wal barannaa walaa barannu isiniin jedha. Gamanumaan gara isaaniitti isin dabarsa. Nagaa gaafadhu yaatoo achuma waan jechuu barbaadan maal akka hojjechuu barbaadan soo jiraate dubbachuu. Eshi nageenyi fi jaalalli fi araarri waaqayyoo akkuma jirtan isiniif haa baay'atu. Akkam jirtu nagaa jirtu fayyuma keessanii nagaa kooti galata waaqayyoo isiniin jecha akkasuma isheenis akkuma isinitti himte kanaadha isiniin jira. Anis isii wajjiniin maamila ta'uun barbaaddi hojjechuu barbaaddi jechuudha. Maaliif jennaan egaa namoonni hedduun dandeettii baay'ee warri qabanii dandeettii ofii dhokfatanii warroonni jiraatan hedduu isaaniiti jechuudha. Nummoo warroota akkasii kana warroonni dura xiqqoo ishii mul'anne kuni odoo baasne odoo wajjin hojjenne akka warroota kaawwanii argine amma hedduun isaanii ijoolleen irra caalaan kaameraa beekantu banee fi yuutuubii wajjiniin hojjete iddoo guddaa warri wajjin gahe baay'ee jira jechuudha. Fakkeenyaaf Yetimbii gaafa fudhanne Yetimbiin biyya Arabaa Suudi Arabiyaa keessa teessee yuutuubii bantee achii galtee hiriyoota ishii obbolowwan ishii hundaaf yuutuubii bantee jijjiirama guddaa ofiishiitiifis ta'e obboleewwan ishii yuutuubii banteef baay'ee kan irratti hojjetan ciccimoodha jechuudha. Nutis osoo wal jajjabeessine akkasiidha jechuudha. Mee isin sabiskiraayibii isheedhaan gaafa nu jajjabeessitan nutis viidiyoo babbareeda isinii fiduu dandeenya. Wanta isinitti bohaartan isinii fiduu dandeenya jechuudha. Diraamaa wanta isin barbaadan isinii dhiyeessuu sammuu keessan bashannansiisuu akkasumas immoo wantoonni namni namarraa baratu hedduu jira waan ta'eef naamusa haa ta'uu amala badaa haa ta'uu waa hedduu miidiyaan waa hedduu nama barsiisa. Kana keessa akka abbaan itti fayyadametti isin immoo waan gaarii yoo gootan waanuma gaarii isinii qabatee dhufa jechuudha. Namni wanni gaarii sunis maa inni tole ooltummaan laayikii fi sheerii sabiskiraayibiidha jechuudha. Kana fakkaataa obboleettii keenya kana nu jabeessai walaa jabeessinu namoota baay'ee qabannee wal qindeessinee diraamaa gara garaatiin isinii dhufaa jirra. Amma seerumaan hojiitti galaa jirra jechuudha. Kan duraanillee sobaa haa ta'uuti haa isin dabbaruus baatu kan duraas wantoota hedduu wanti isin barattan jira jechuudha. Fakkeenyaaf hinaantuu irratti wanti barattan baay'ee jira. Akkasumas immoo wanti narraa jibbitanis baay'ee jira. Isa sanis immoo warrin akka sirreeffadhu na gorsaa jirtanii hedduu ulfaadhaa isiniin jedha. Warri immootu ittuma dabaltanii waan hedduu jettanis hundi keessan galatooma. Garuuti gama keessan nama gaafa qabannee dhufnu nama nu jajjabeessai akka namoota wajjin waan gaarii isinii finnu isinii galee namni hojii ofii keessatti waan gaarii hojjechuunis waanuma jiru. Waan gaarii akkuma hojjetus namni waan badaas hojjeta hundumtuu jechuudha. Garuu immoo akka abbaan itti fudhatetti jechuudha warri daawwattoonni. Kana fakkaataa mee wanni itti dabaltu hoo jiraate itti dabaliitoo asumarraan ani viidiyoo kiyyaa guyyaa har'aa qabannee dhufne haa goolabnuu siin jedha. Kanaafuu yookaan jajjabeessai jennaani baadiyyaa adda addaarrallee bakkee deemnetti viidiyoo adda addaa waraabnee fi gallakkisuu dandeenya. Kanaanii jedha waan biraa. Wanta haadholiirraa wanti baratamuu barbaadu tokkos jira jechuudha. Fakkeenyaaf haati takka mana keessatti gaafa ooltu
yeroo baay'ee hojii hin qabdu jedhu warroonni dhiiraa. Garuu jechuudha haati hojii baay'ee hojjetti mana keessatti, fakkeenyaaf daa'ima guddisuun jira, ijoolleen mana barumsaatii galan nyaata isaanii qopheessanii eeguun jira, mana qulqulleessuun jira, uffata miiccuu jira, waa hedduu jira jechuudha. Guyyaa takkaafillee osoo hin boqatiin kan galgala abbaan warraa itti galu, garuu abbaan warraa ishii waan hin beekne yoo ta'e homaan hojjettu ishiin hojii hin qabdu jedhamna jechuudha. Egaa kanaanis wal qabatee haadholeedha nu amma fakkeenyaaf haadholii kanneen irraa waa hedduu barachuu dandeessu. Kanaafuu isin nu jajjabeessu hin dagatinaa. Immoo waan gaggaarii haadholii keenya baadiyyaa biraayis haadholii keenya magaalaa biraayis waa hedduu isinii qabannee dhufna. Sabskiraayibii godhaa fi mana kana guddisaa isiniin jedha. Yeroo hunda wajjiniin hojjannaa yeroo argannetti in hojjenna. Kanaafuu laakii sheer nu godhaa, sabskiraayib hin danda'amu. Wanni kolfaatis keessatti argamuu danda'a. Waan nama bashannansiisu, waan nama kolfisiisu, waa hedduu jira jechuudha. Kanneen hunda isaanii takka lamaan isinii kennee dhufne jechuudha. Egaa kana fakkaannaa horaa bulaa.